Tiyoorii kana kamishaaf goona. Jalqaba irratti tiyooriidhaa fi yeroo kennuu nu barbaachisa. Yeroo akkamii kennaafiif, yeroo akkamii qo'achuu qabna. Social media gaafa tiyoorii harkarraa qabnu erga process kana keessa dabarfannee tiyoorii aappii kana erga fudhannee booddee social media akkaan malee qannasuudha. Keessaayyuu Facebook wannoota garaagaraa kana yoo danda'ame ofirraa balleessuudha. Wanni ati dubbattu, wanni ati gootu, wanni cufti isaa waan yeroo san harkarraa si qabu san maali wanta harkarraa si qabu wannoota baay'ee ta'uu danda'a. Garuu plan A, plan B jettee hundaafiyyuu bakka bakka kaa'uu qabda. Silaayyuu plan A gootee erga manjaa fiqaadii yookiin eeyyamni konkolaachisummaa kun na barbaachisa erga jettee dhuftee plan A dha jechuudha sun. Kanaafiyyuu maali ati ka dhaggeeffattullee ka hojjettullee waa'ee manjaa fiqaada sanaati jechuudha. Yeroo kennuufiin akkami. Nam tokko sa'aatii 8 yoo ka hojjetu yoo ta'e guyyaatti sa'aatii 2 haga 3 haga waan sana harkarraa fixutti tiyoorii kanaaf guyyaa kennuu qaba. Yeroo kennuufii qaba. Fakkeenyaaf guyyaatti sa'aatii 2-3 qo'adhaa yoo jenne sa'aatii 3 qo'achuu qaba nam tokko yoo xiqqaate. Sa'aatii 3 kana keessatti akkamitti qo'annaadha? Akkaataan qo'annaa keenya sa'aatii 3 kana gatteenyeetuma irra gatteenyee ija keenya jaamsuu miti. Pilaanii sa'aatii 3 yoo qabaanne yoo xiqqaate daqiiqaa 20 dubbisnee yookiin 30 dubbisnee gidduutti boqonnaa fudhannee bunaas ta'e waan tokko waan sammuu keenya xiqqoo bohaarsuu waa ta'e waan maalallee haa ta'u waan sammuu keenya refresh godhu wayii goonee kaane ammallee itti deebina jechuudha. Yoo sa'aatuma 3 kana walitti aansinee ka dubbisnu yoo taate ka qo'annu yoo taate sana hunda waan kana hunda qabachuu hin dandeenyu. Waanuma jalqaba irratti eegalle sanaa fi waan dhumarraa qofa yaadanna waan taateef. So kanaafuu osoo dandahame daqiiqaa 20 osoo addaan kutamee gaariidha. Saayinsiinis akkasuma jedha qo'annaa irratti. Egaa erga haala kanaan deemnee booddee namootni erga haala kanaan qo'annee booddee guyyaatti sa'aatii 3 jenneerra. Qo'annaan kan keenya addaan kutaa boqonnaa kennaafi qo'achuu qabna. Kan biraa ammoo social media wajjiniin gonkumaa hin danda'amu. Social media akka malee hidhisuudha jechuudha. Walumaa gala gonkumaa cufuun dhaabuu yoo hin dadhabamillee hidhisuudha. Inni biraa viidiyoon kun waan dheeratuu fi inni biraa akkamitti nama afaan beekuu fi namni afaan hin beekne haala kamiin qo'achuu danda'a isa jedhu irratti viidiyoo itti irratti isinii deebi'a. Akkas afaan qofaan qofa osoo hin taane wanni sun hubachuu qabdani karaa aappii sanas ilaalaa walumaan kamtu deebiidha kamtu deebii miti isa jennus walumaan kalaallu taachuudha. Karaa iskiriin rikeerdii godheetiin haala kanaaf isiniin gadhiisa. Mee isii kana ammaaf waan kana jalqaba kiyyanaafis wannoonni fooyyessu baay'ee jiraachuu danda'a. Akkaataan itti dubbadhu akkaataan itti namaaf siniif ibsa kun ifa yoon taane yookiin suuta jechuu viidiyoo kana daqiiqaa muraasa gochuu waan baay'eedhaanii nan fooyyessaa. Guyyaan kun guyyaa jalqabaati. Yoo isinitti tole YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Na hordofaa waan cufaayyuu tiyoorii qofa irratti hin taane waan cufaanus isinii hojjechuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha galatoomaadha. YouTube chaanaal kiyya Zaakir Iluu Tuube jedha. Subscribe naa godhaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Nagaatti.